Innaa lubbuu rakkoon qabu bakka sagaleedha waliin haasofna siin jedha. Innaa kanas mari'achuu barbaade jechuudha. Micayoon takkan jirti Ameerikaa jechuudha. Goddanyaati yaa jedhi. Samoon darbe keessa birrii naa liqeessi. Birrii gara naannoo 500 naa liqeessi. Siifin deebisa jee tokko boodaan jireeni. Achumarraan ishii naan jettee kaleessammoo naa dawaltee siifan ergaa akaawuntii kee na erginaan jettee akaawuntii kee erginaaniif 500 galchite jechuudha akaawuntii kee irratti. Kazaa ji'a tokko booda siifin deebisan jedhee micayoodhaan immoo waliin beennuu siin jedha. Miidiyuma irratti ol beena malee waliin beennuu siin jedha. Innaa naa galchitee jirti birrii 500 jechuudha. Innaa 200 immoo siifin kenna. Rakkoon qabu siin jedha. Na waan jette naan jedhi micayoodha ammoo yoo birrii ishii deebisuuf hin barbaadanii siin jedha. Sila Lubbii qoy nama nagee sagalee siifan teessisaa gini baay'ee nama lubbuu firaankiina hojjechaa jirtaay. Deempannaatis biraankii maalitti biraankii anaaf si walirratti hojjennamu maal jechuu barbaaddeetiteef sagalee. Lubbuuti rakkoon qabu jechuun akka dasyeedhee akka fedha keetii jechuudha. Waan mari'achuu qabdu jechuun yaada. Ishii ani lubbuu yaada keessin deeggara waan akkasii jechuu osoo hin taane ana mijoota na laali yookiin bilookiin ishii godhe asumaan birrii ishii hambifadhaa kananii waan jiru yookiin akkas godhinaan jedhe yookiin immoo waan jiru yaada tokko oon dogongore immoo dogongora qabdaa dhiisinaan jedhe yookiin immoo bilbila ishii biloo godhiitoo bakka rakkoon qabu naan jechuu qabda. Micaitti hin beektamoo kana dura hin beektamoo lubbuu homaa ol hin beektamoo homaayyuu ol hin beektan taanan immoo ishiinuu maal amantee birrii kana hunda sirratti ergiteen jedha ishee. Jedha ishii miidiyuma irratti yaaduma waliin taphannee hojiin qofalla malee. Bakka amma ji'a tokko jettee waan ta'eef amma ji'a sanaa eegitii waan siin jettu laalii siin jedha ishii lubbiyye. Anjetti rental hojii tokko booda siifan ergan jedheeni ana makina warraa kaasee bilookishii godhuun edashii sanii booda birrii kiyya silaachi biyya naagee jira risiitiin naagalee jira kalas bilookin ishii godha amma micaitti jechuudha. Tole bakka biyya kadasseedhee. Ilmi namaa kun dafqa namaa nyaachuu yookaan dhiisaa dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee laa akkaataa itti attaallalanii nama irraa waa fuudhaniin jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isin haa waayatu. Dhugaa viidiyoo kanarraa waa hin barattu hidheeti yaada. Viidiyoo amma dura jalqaba isin agarsiise kanarraa hordoftoota koo akkasuma warroon immoo chaanaala kee afaaraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Maal jettiin seetanii hiriyaa ishee takkaanii hiriyaan ishee takka immoo Ameerikaa jirti. An Ameerikaa jirtu saniini birrii 500 naa ergii ani immoo booda siif hin deebisaa jetteeni turte jechuudha. Isheen immoo akkasitti ergitee fi ergeen booda immoo risiitii of harkaa qabaa amma immoo ani erguuf hin barbaadu bilookiin godhaa jettee jirte jechuudha. Wanti kun barumsa qaba. Namni ilmi namaa yoo sirriitti hubatee ilaale wanna viidiyoo kanarra waan baay'ee baratta. Ilmi namaa akkam akkatti si attaallalee waan baay'ee si godhu achumaa sirraa fudhatee bilookii akkasi godhu achumaa sirraa sitti fayyadamee akkasi dhiisuurraa barumsa guddaa qaba jedhee yaada. Anaa viidiyoo kana keessatti kanan irraa baradhee viidiyoo kana keessaa wanti irraa baradhes hin jira wanti irratti jibbus hin jira. Maal irraa baradhe beektaa? Takka hiriyaani akka fedha keetii rakkoon qabatti garuu akkas jechuun qabdu. Akka kiyyatti jechuudha. Wanni na ajaa'ibe keessa jechuudha. Maaliif haa dhugaas ta'u haa sobas ta'u silaa isheen wanta kana maal jechuun qabdi lakka hin dafqi namaa homaa si hin godhu jechuun qabdi malee akka fedha keetii jechuun hin qabdu jechuudha. Maaliif dafqi namaa homaa namaa hin godhu jechuudha. Maaliif isheen ishee amannaanuu akka kana hundatti argitee miti ergatti argitee immoo akka fedha keetiiti kaayii dura wal beektu wal galuu beekanii beekuu baatanis hiriyyattiin ishee soon erga ergiteef hin boodatti immoo ani maal godhu jettee erga ishiidhaan mari'atteen boodatti birrii kana hojjedhuuti galchii malee akka fedha keeshii jechuun hin qabdu jechuudha. Hiriyyaan takka immoo akkasitti ishee si gorsitullee jechuudha. Innaa hiriyaa takka badduutu jira takka gaariitu jira takka kan namaa yaadu jira kan immoo qarshuma qofa garaa ishee qofaafis yaadu baay'eetu jira jechuudha. Innaa kana keessatti hiriyyaan tuni silaa akka yaada kutiitti maal jettee gorsuu qabdi? Birrii kana erga isheen si amanteetu sitti ergitee atis hojjettee galchuufii qabda. Rakkina kee ergattiin baatee ergituu qabda malee birrii namaa nyaattee abadan homaa siin godhu jettee gorsuu qabdi silaa.
hiriyettiin amma kanneen qarshii micayyoo ergiteef san jechuudha. Haati ergite sun gaafatte jennaan haati ergiteef sun gaafatte jennaan ka ergan birrii ergamee sun gaafatte hiriyaa tanas immoo gaafatte jennaan akka fedha keetii hin ta'u akka fedha keetii maal jettiin isheen dirqama bar osoo si ta'e maal jechuun ni qabdu mee isa doos hin ta'e maal jettuun hiriyaatti jechan takka wayii Ameerikaa jirti birrii isin ergite booda siifan deebisetteeni takka immoo Saawudii kana jirti ishiin immoo lakkin bakka akka fedha keetii na deebisuu mooyii irraa fudhadhee bilookii godhuu isin jette hin deebisinii bakka akka fedha keetii jettaan gorsuu qabda nama sallee jijjibeessuu qabda deebisii fi erga birrii sasii ergite shirsi jaalannaan si amannaan hiriyaa jennaan si ergite ati sun jedhuuti deebisii fi waan namaa homaa siin godhu haqqee namaa homaa siin godhu erguunis siin godhu fooqii siin ijaarsisu jettee jechuu qabdi garuu immoo ilmi namaa kun qarshii jaalata waan ta'eef akka fedha keetii jettee maaliif mamaadhaan jetteen jechuudha. Ijoolleen shamarraniillee akkanatti qarshii kan namarraa nyaatan attaalalanii akkasuma dhiirrilee kan attaalalanii akka ijoollee kanaatti namarraa nyaatan baay'eetu jira. Hiriyaa gaariin kan nama gorsitutu jira kan badduu nama gorsitutu jira jechuudha. Wanta irraa hubadhe keessaa irraa baradheedha. Hiriyaa jechuun takka badduutu jira. Takka akkamas hin jedhe gaariitu jira. Kanaaf namni tokko haqqii namaa erguun sin ga'u abadan namni tokko yoo si jaalatee miiliyoona si erge irraa fuutee bilookiin godhani maaliif jedhe fudhattee bilookiin godhani haqqii namaa dafqi namaa egeruun sin ga'u darajaa kamiinuu sin ga'u hin danda'u abadan jechuudha. Maaliif kamoo ofii keetii hojjetattu kamoo ofii keetii xaarrattu santu iddoo guddaa as ga'uu qaba. Obboleetti koo hunda gongorin wanna namaa jettee boo bilookii gochuun qabdu abadan oduma ishee si ergite illee bilookii gochuun qabdu hojjettee deebisuufi qabda yookiin immoo galatoon bakka jettee waasa ergite suuta itti baraanillee hojjettee kaffaluufi qabda malee bilookii gochuun qabdu. Sababni isaas dafqi namaa akka wayitti sin baasne inuma oduma beeku nam ilmi namaa kun dafqi namaa ibidda si guba. Maaliif dafqitee itti fidde malee teechetii mute jechuudha. Kanaaf akkuma dafqitee itti fidde san akkasitti si guba jechuudha. Kanaafuu dafqi nama guba waan ta'eef iddoolee siin ga'u waan ta'eef waan ati yaaddasiif hin ga'u waan ta'eef kanaaf haqqii namaa homaa namaan godhu jechuu barbaadatan. Kanaaf karaa irratti viidiyoo kana fide gorsallee akkasuma irraa argattu jedheetiin viidiyoo kana fide jechuudha. Kanaaf hiriyaan takka waan badduutti kan nama gorsitu jira irraa of eegadha. Hiriyaa badduu irraa illee akkasuma immoo shamarran takka akka attaalaltee illee kan nama nyaattu hedduutu jira baay'eetu jira jechuudha. Dhiira qofaa miti shamarran attaalaltee nama nyaatti dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa shamarran keenya illee gizee tokko jechuudha. Ofummaa bakka sammuun keenya qarshiidhaan guutame malee yaadan hin guutame jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu qabu qarshiin jaalata. Ta'ullee qarshii namaa homaa siin godhu tamoo fi keetii dafqa keetiin dafqitee fiddetu waa sii godha jechuudha. Kanaaf haqqi namaa abadan dolche tokko hin barbaadina. Dhugaa siniin jedha jechuudha. Homaa siniin godhu. Garuu siniin hin ga'u. Beellaa tokko siniin ijaarsisu. Fooqii tokko siniin ijaarsisu. Kanaaf immoo konkolaataa tokko ittiin bitattu. Tamati dafqitee itti dafqitee itti dadhabde kanatu bu'aa guddaallee sii fida. Waaqayyoo birattillee nama birattillee jaalatamta. Kanaaf dafqa namaa yoomiyyuu hin barbaadina. Yoomiyyuu jechuudha. Yoo rakkattee irraa fudhattellee suuta jedhi hojjedhu galchiin malee hojii irraa fudhattee bilookii godhaan maalidhaan maali akkamitti ilmi namaa garaa jabaatan jedhee yeroo tokko ofiitti oolee bilookii nama gochuu jechuun akka namtichi mubaarik irraa qarshii fuudhee raawwatee har'a gabaa wal dhaaban kana jechuudha beektanii ilmi namaa sirraa fayyadamaa booda immoo sitti garagara jechuudha. Gizee rakkinaa sitti fayyada yeroo rakkinaa gizee rakkinaa kana sitti fayyadama yeroo immoo rakkina san oole garagalee si nyaata. Inna ilmi namaa osuma sirraa fayyadamu waan hamaa sitti yaada jechuudha. Kanaafuu wanti namaa homaa namaan godhu jechuu barbaadatan walumaa galatti kanaaf dafqi namaallee homaa siin godhu obboleetti kootillee dafqi namaa homaa siin godhu hojjettee galchuufi qabda malee waan akkasii bilookii gochuu hin qabdu. Sunis immoo kan gorsite sun immoo akka fedha keetti kan jettuun akka fedha keetti miti maaliif akka fedha ofiis hin taane maaliif hanga dandeessutti gorsuu qabda. Hiriyaa ta'e ishiin illee waan taateef hiriyaa ta'e sanii lakki obboleetti kooyii haqqii namaa homaa siin godhu kam ofii keetti dalagattu kanas wayyaa suuta jedhi hojjedhuuti galchiif erga ishiin si amantee si ergite jettaan malee akka fedha keetti jechuun hin qabdu jechuudha. Naa akkasiin jedha kanaaf hiriyaa badduu fi hiriyaa gaariitu jira sa'aatii kana keessatti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha obboloota koo akkasitti shamarris nama attaalaltee kan nyaattu hedduutu jira jechuudha akka ijoollee tanaatitti jechuudha. Kanaaf ilmi namaa qarshii jaalatu garuu wanta namni tokko si jaalatee yookiin immoo ati jaalattee naa kenni jetteeni booda bilookii gootu waaqayyo irraa nu baraaru. Wanta akkasitti sammuu keessan keessatti hin galchinaa isiniin jedha obboloota koo viidiyoo kanarraa waa hin barattu jedhee isiniin fide akkasuma yaada isiniif qabullee isinii qoodee jira gorsa isinii qabullee isinii qoodee jira isiniin jedha obboloota koo akka namni dafqa namaa nyaachuuf tattaafatu halkanii guyyaa dhiira ta'ee dubartii ta'eeyyuu
hunduma isaa yoo addaan baafannee jirra jechuudha. Ilmi namaa hunduyyuu qarshiin sammuun isaa ani qarshiin guutame malee yaadan kan guutame tokko iyyuu hin jiru. Maa akkasiin jedha obboloota kooyi viidiyoo tana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaan afeerraa kooti. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya afaan Oromootaa sabskiraaybii sheerii gochuudhaan nu gargaaraa warri nu gargaaran immoo galatooma yaada fi qeeqa qabaatan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Sinin jaaladha sinin kabaja obboloota koo ulfaadhaa galatoomaa sinin jedha. Hanga viidiyootiif biraatti walitti deebinee immoo wal bohaarsinitti viidiyoo makanaanii turtii gaarii sinin jedha obboloota koo sinin kabaja sinin jaaladha. Baay'ee baay'ee.